raawwatamu jira wanni kuni maaliif akka ta'es naa galuutti hin jiru. Talammadaa dhi'umaan tana ture Wallaggatti akkasitti hawaasa keenya diinaan dhahamanii fi buqqifamanii waan nyaatan dhabanii muka jala ilmaan qabatanii taa'utti jiran. Osoo saniin jennu habara baraan wallee fi geerarsa keessattis dubbatamuu ture cinaachi cinaa keenya ka jechuu turanitti cinaakisanittis ammaan tana daran taheedha dhaga'utti jira. Warri achi keessa jiru immoo akkamitti akka jiranii fi maalirraa akka jiran isaantu beeka nuti numa dhageenya. Ani asirratti waan takkaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen dhiiga keenya qaama keenya ta'an obboleeyyan keenya warreen mootummaa keessa jiran ispeeshaalii isaaniif dhaamsa gabaabaa takkaan dhaamuu barbaada. Yeroon fi rakkoon hawaasaa mootummaan dhahamuu fi yeroon fi hawaasni diinaan dhahamu adda adda. Hojjettu warreen hidhannoo mootummaa qabdan poolisoonni mootummaa poolisiin nageenyaa yoon fi tasa viidiyoo kana agartan yookiin immoo warra hojjettoonnummaa mootummaatu kamiyyuu haa ta'u yoon fi kana agartan taatanii yeroo obboleeyyan keenya hawaasni bikka sanitti diinaan kadhahamu tahee obboleeyyan keessanii maaliif itti dirmachuu dhabdan yoon fi itti dirmachuutti hin jiraanne itti dirmachuu maaltu isin dhorka? Maaliif yoonii fi humna keessanii ol ka ta'u ta'ee hawaasa fiyyaamtanii hawaasa biyya keessaatii fi hawaasa biyya alallee fiyyaamtanii gargaarsa akkanaatu nu barbaachisaa gargaarsa akkanaa feenaa jettanii hawaasaan walitti maaliif hin hidhaamne? Beeka arra aangoon arraan tana jirtu tun boru bakka san hin jirtu. Immoo bikka arra jirtan kanatti ummata akkanatti qawween xiyyiitiin dhumaa silattuu viidiyoon biyyaa bikka adda addatti maxxanuu jiran ni agartan. Ustaaz Hamzaanis reefuun tana jedhee jira maal akka isaan raawwachuu jiran obboleeyyan keenya dhiiraa akkam akka isaan godhu jiran dubartoota akkam akka godhu jiran kun diinummaa diinaa oliiti namni wanni irraa dhumaa ta'e irraa maayyii lubbuu tanaa beekaa wanni mi'ooytuunis lubbuu tanaan ala wanni takka nafne isin galee yeroon fi dubbiin lubbuu geesse khalaas sanii achi nafne soo dubbiin amma dubbii lubbuuti dubbii lubbuu geesse hawaasni cinaaksanii fi karaa baabbilee jiru sun haala hamaa keessa jiran please warroonni mootummaa keessa jirta waan kana ni agartanii please itti dirmadhaa hawaasa kana irraa dhaabsisaa yoo humna teessanii ol ta'e immoo hawaasni ni jira hawaasaan nu dirmadhaa jaanii bikka takka diina firraa haa dhorkinuudhaan wanni jechuu barbaade. Silaa Oromoo fi Oromoo wal dha'u jiraatte kara gorruu dhabneetis dubbiin siyaasaa jennee walitti dhiisne immoo dubbiin akkasii miti. Dubbii nama alagaatiin Oromoon dhahamu jirtudha. Isinii galee kun waan dhimma Harargee qofaatiinis wal qabatu miti. Harargeen sabaa sablammoota Oromoo qofaa miti. Amaaraa fi Guraagee fi sablammoonni Itoophiyaa Harargee keessa hin jirre hin jiru. Sablammoota hedduu if keessatti himatti. Ibin kara naannootti illee yoo deebitan naannoon Oromiyaa keessa Harargee keessa hedduutu jira. Saniifuu waan kana akka naannoo takkaa qofarratti illee hin dhiisinaati. Uummata naannoo tokko qofa hin jeenaati. Oromoo guutuudha. Oromoon duraan Baalee tuqamtu Harargee iyya Harargeen tuqamtu Arsiitu iyya ammallee akkuma duraanii sanii wanni awaddan dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa itti silattuu tadabarte lubbuun dabarte waa takka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya maaliin irraa dhorkuu dandeenya akkamitti uummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo hawaasa kanarraa okay gargaarsaaf walitti dhufna gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya uummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa nyaata moo meeshaa diina itti firraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali kunillee kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaadatana booda sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni kaa gargaarsi immoo yeroo guuramu waan xixiqqoo akkana guuramu miti waan guddaa dhagaan akka kayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun waan dhimma siyaasaatii miti kun inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin boo asii miti asiin naqalta malee as gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nallee hin galchu kun dhimma hawaasa dhumuu jiruuti lubbuudha. Obboleeyyan keenya ayyoo teenya abbaa keenyaa dhumu jira. Kun immoo dirqama yoo nan dubbanne ayyoon teenya achi dhumu anas gubbaa laayivii seenee koflee taphadde maaliif ilma hawaasaatiif ifin jechuu hin danda'u. Diinni hawaasa sanii asiin an kofaluun leen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'ee saniifuu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan viidiyoolee numaan harka ijoolleeni.
asumaanuu isin galatoofachuu barbaada waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha waan ittiin boonuu qabdani waan akkana waan ittiin seenaa keessatti illee gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif taa'u waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha waan kana immoo irratti xiyyeeffadhaa abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif kun hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna roorroon ni gahaa khalaas kanaa ol hagayoom roorrifamnaa ani kanan jechuu barbaadaa galatooma ulfaadha carraa nama biraatti kanna. Carraa tartiibaan fudhachaa deemuu jira. Kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seennuu Hamzaa Kara yes karaa pooyintiitti ni seenna waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuufadha. Uummatoo dhiifamallee naa godha. Wayin isinitti hima. Mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama kumaa fi dhibba takkaa taa'ee na ilaalu jira. Obboleessanii qabdaame. Eenaan jee. Mee obboleessa kee yoo cidhaanii fi meeshaa irraa muran. Imaajin godhi waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu. Asirra baasuun taatu malee silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi gachiiftee numa raftu har'aati. Osoo viidiyoo sana asirra baafne. Tiiktookuun fudhatu duraan durse. Sii galee? Cidhaanii ciramu jira dhiiraa beeki. Obboleessa kee, ilma kee. Kabiraa asirratti himuun nun barbaachisu. Yaa Oromooti. Mee waan goota yoo dhabdan. Waan biraan godhina ta'aa isinummaan teessaniin wajjin taa'uun kunuu sagaleedha. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu, arraba hiriira bahu jechuun lafa qofa irratti miti bar jira online irrattis. Yoo ati waan kannattu hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na ilaalu jiru kun bar keessa keessa homaas hin jiraniini ati teessee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida. Vaayiraal mana kanaati baasa. Sii galee tanaaf si feena yaa Oromootiyya maallaqa qofa na gaafatan jetteen fiigin siihuu arkutti hin jirru siin nu arku jira. Sii galee tanaaf arra wanni nuti barbaannu. Obboleeyyan keenya kan gartee garii harki cabee, garii miilli cabee, garii lapheesaa keessaa rasaasnii bakka ta'e hakkamamu dhabee achii fuudhaniiti karaa haraniin fiigan jira keenya. Afaan jara sanii ta'eetiin isinitti haasa'u jira. Gurra naa kannaa, qalbii naa kannaa. Tanaaf as taa'u jirraa. Mee obbolummaa namummaatiin si qaba dura. Obbolummaa namummaa. Nama rabbiin wajji godhee waliin nu uumuudhaaf takkaffaa. Lammaffaa Oromummaaniin si qaba. Feetu kiristaana ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, feetu jinnii ta'e namummaaniin si qaba. Takkaa nama waaqabeen beeku beekan. Sadaffaa sabaaniin si qaba. Biyyaaniin si qaba. Islaamummaaniin si qaba hadaraa. Yoo waan gootu dhabde nu jalaa baatee bakka biraan dhaqin. Taaptaap nuu godhi. Ijoollee asirra teessu tana yoo ilillii qabaatte obboleeyyan kee kanarratti ol daddarbi. Taaptaap mana kana godhi tanaan isin gaafadha. Proogiraama keenya daqiiqaa 25 irratti ni eegalla. Daqiiqaa 5 qofa qabna. Daqiiqaa 5 kana keessatti yaada nama tokko lamarraa fuuneeti namuu daqiiqaa 2 fudhatee akkasitti kara proogiraamaa deemna. Yaa obboleessa kiyya waan kannitullee yoo dhabde dhiiraatu jira irraa. Wallaahi niin beeka. Dhiira rabbiitu taa'ee na laalu jira. Ta sarpiraayis uummata kana godhuu teessu. Fuunaan jaa. Ta ol baatee mudhii isin kutuu teessu. Dhiiraatu taa'ee waan kana laalu jira beeka obboleessa kiyya. Dhiira saba fiitiif quuqamtu. Dhiira namummaa qabdu. Mee dhiirti tun eenyuun waliin barraa. Na jalaan fiigin wal barramee. Waliigallee jara keenya. Tanaafuu yaada namatti aanuufiin kanna itti naa deemaa jirte. Ogutaa ka dubbadhu deequma takkaan dubbadhaa. Dubbadhu abeebi. Biyyeen kiyya jabaatu gartee naan marsee jira waan taateef isaan irratti haasawaa dheeraa haasawuu hin barbaadu. Jara keenya wanti isin jechuu barbaade nama 2,200 jira jira. Namni kun duraan kophatti jaalibsaa jira jira, kophatti annee jira jira, kophatti alaksii jira jira, kophatti zammee jira jira,
kopha kophatti gartee bakka bakkatti hordoftoota isaanii jala jiran. Har'a ammoo nu hundinuu bakka takka jirra waan taateef bakka tana akka isin hin deemne abdii guutuun qaba. Ta lammaffaa ammaas yeroo deeggarsa kana goonu teenyee rakkoo qofanaa sun jidduuttis rilaaksii godhuun ni jirti. Wal bashannansiisuu wal taphachiisuun ni jirti. Yeroon ammoo biyya addunyaa tana wal addaa warri amma weestarnii jiru sa'a amma dura ganaa hojii irraa humanatti hin galle keenya ammoo xiqqoo dadhabaa jira. Keenyallee gartee if jajjabeessaa warri waan cicciniin qabdan illee akka zammaanoo kana shaachaa haraa wacaa keessan illee dabalachaa akkasii deeggarsa kanarraa deeggarsi xiiqii deeggarsi zamaanoon mirqaana keenya hunda mirqaanu jira beeka. Silaamzaa mirqaanu qabu. Naafaan dubbata yaarsa dadhaabatu. Mawur baakana tubar. Gamza, ifu mana goda. Afro ye warcaahe. Yee. Yaa leksanii dubbadhu. Gaaffiya. Ijoolleen miidiyaa hawaasaa irratti kama feesbuukiitiin haa ta'u tiiktookiitiin dhalattoonni baha Oromiyaa keessumaa afran qalloo warri ta'an baay'eetu jiru. Dhimmi irra jiramu kun dhimma lubbuu namaati. Jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan. Yoo laayivii irra hin jiraanne itti bilbilamee akka dhufan gochuudha dirqama. Kanaan ala osoo waa'ee uummata kanaatti hin seeniniin dura jarri maal caalaniiti? Boru bar ani intala argeete ani ilmaan argeete jedhanii of himachuudhaaf deemu. Laal toltus baddus fira ofii maatii ofii caala kan namatti aanu hin jiru abadan hanga fedhe haa ta'u malee. Haati kee hangam takka hiyyeessa taatullee dhabduu taatullee sin balaaleffattu ofirraa achi sin dhiibdu sin gattu. Boru gaafa rakkoo Harargee jalatti baqatan. Gaafa cinqii wayii dhufe ajandaa wayii miidiyaa kanarraa ka'e. Jarri sun yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan dhimma lubbuuti itti bilbilaa. Yoo hin jirre kaayii seen hirriba irrallee yoo jiraatan. Sigaleera dhimma haadhaaf abbaa keenyaa dhimma maatii keenyaa haasaa jirra argattanii dhiifama yoo hin dogoggore. Alexii keenya waan sirrii kaasee Alexii asirratti waan takkaan dabaloo isaa zaqee gola mallee dubbadde waan fardii waan taateef hin dubbadde keessaan illee waan naaf ergame. Ta duraan duraati ijoolleen teenya tagastii bantee jirtu yoo jiraatte dhimmoo fedhe irrattoo dhaqaatiiti akka gamana dhufan. Ifin yoo carraa biraa hin qabaanne asuma jala ta'anii gartee dabareedhaan ol seenaa ol jalaa gabbu'aa deemne arra bareeda. Malee bakka biraa teenyee gartee tafa biraatiif hanjima biraa hogoonu taate jarana sirrii miti dhimma lubbuutii fi dhimma lafa teenyaa lafeeraa dubbachaa jira waan taate. Nama hunda dhaqaa komantii jalatti barreessaa mana cufsiisaa fida. Takkatan. Kalamada ammoo hoggaa deeggarsaatti seenne gartee xiqqoo irraa wanti gama baankiitiin illee wanti jiru ni jirti. Alex illee quba qabaachuu mala biyya keessa jira waan taateef daddabarsa maallaqaa irratti gartee irraa siistama abdeettee jiransaa hanga halkan sa'a sagaliitti jiran garuu hin beekne hangam akka turu moobaayil baankiingiidhaa fi siistamoonni maallaqa ta'ee ergan kun irraa hin dalagu. Guyyaa sa'a sagal booda jechuun hanga ammaatti sanirratti illee gartee namni information qabu yoo jiraate nuufan tokkodha. Yookaan immoo goonu nama tokko Ebiriin ifan waa godhu waan baankii kana ebiriin as gubbaa taa'ee mataa maru jira. Dilamaan hojjenne hanga ganama sa'a sagalii turuu danda'a. Yookaan ganamuma dalaga. Dilamaa garuu ta'een. Ifi yoo nama erge zamanoo kiyya ganama ni seenaami. Yoo amma ergite nama seena gaa warri dabarsu maallaqa numa naqansaa dalagetti. warri numa ergitaniiru. Yes. Garuu amma qaba kiyya baadheera jaja qofa sirriitti hin kennine muwaazii yaameen jira. Muwaazii immoo nama tokko yaamu isinis yaamaa bilbilaati. Amma beektaa. Tole Muaz live ture Muaz. Ture lakki. Ababaa erkuu ture jalaa gabbuu. Mobaayila waan fayyadamuuf. Azala jira. Daldala bareedaadha. Abdeetaa anaa dura gabbaa. Laal akki goonu eegaa naamsaa jara kee. Akki goonu. Akkasumatti yoo waan ni goonu na dhageeffadhaa. Namni dhufe hundi Nasraanis as jala jirti namu as jala jira arkuttiin jira galatoomaa jara keenya. Ulfaadhaa hadaraa waan amma gartee Alex jee san irra naa dalagaa hadaraa. Boru gartee nuti Harargeedha jedhanii lallabuu manna arra osoo obboleessa isaanii cidhaan ciramaa jiru waliigallee yoo gastii banatanii ta'a. Laan nuti hin komannu jara keenya.
nuti hin banneef TikTok kana. Mee wanta kana isinii maa dhageeffadhaa. Nuti TikTok isaanii hin banne, fuloora kana nuti isaanii hin finne. Yoo ammoo khayrii itti dalagachuu fedhan ummata isaaniitiif dhufanii haa dhaabbatanii jechuun jira malee dirquutti hin jiru. Obboleeyyan keenya yoo jaalatan haa ta'anii yoo ammoo gartee dubbiin tun isaan yaachifte haa dhufanii hangarmaan isaanii. Hamza khiyya dhiifama ni dirqina. Fooloo ha godhe. Ani namni ni dirquu danda'u zamanoo dirqiin yaame dhageeffadhu zamanoo ani koottuun jeen ati koottuun siin jeesit dawwalee sii galee. Obboleeyyan keenya annee dirqii yaamne nuu dhufe nama dirquu dandeenyu nama nu dhaga'u. Hundani dirqina maaliif beektaa? Fooloo kanaa'uu namni fooloo nu godhu jiru. Dubbii keessa sun nageenya. Yaa ilmaan Oromoo horaa bulaa. Sagalee hedduu jira gara gargaarsaatti haa deemnu rakkoo uummata keenyaa beeknee jirra amma nu ol baas haadamiin turaan dhufee jira itti hafuuf nu gaafadha galatooma. Waan goonu hogguma namni barbaade malee obboleeyyan kiyyaa duraan duraa isin hundinuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ulfaadhaa baga dhuftanii baga ummata keessaniif tan duraatu asitti argamtanii sagalee ta'uufuun isii jalqabaati itti aansuudhaan waan rabbi isinitti beeku yaadaaf du'aa'iidhaanis ummata keenya kanaaf akka waa jettaniif dirmachuu ummanni keenya kuni waan asirratti agarsiisuu hin dandeenye hedduu takkaa jira baasa ajaa'ibaa tokkoon nu qabe karaa argee kanatti keessattuu macinaasanitti leengadda durillee gaafa nu jeesanillee gaafa nu raajjeesanillee nu dhiisaniituma deemanii har'ammoo reefa keenya lafarra harkisanii qaama saalaa hundaan muramee waan hamtuu isin miidiyaa kanarratti hin argine hedduu takka ijaan arginee jirra. Dirmachuu lafa Oromootiif qe'ee Oromootiif waan taateef dirmachuu saniif akka wanna taatanii jechuu barbaada. Karaa Awurooppaatii fi karaa Austraaliyaa kana ustaadni ifuma biraa waan qopheesse booda isiniin hima. Karaa ammoo Noorz Ameerikaadhaa Kanaadaa fi USAdha. Shaafiin adeeroo as ni jiranii Kanaadaa ammoo obboleessi keenya ni jira Kaliifaa jira. Karaa saniin deemtii wanni deemu ustaada sanuma isaanuma sana qaceelfama kenni isaanillee ka gastii tanarra bootaa qabachuun qabani. Namummaa barbaadu qofatti arguu qabani gartee duubumaan gastii tana keessuma mateetiif godhii jechuu barbaadeeti ustaada isaanillee jaluma ta'anii haa qabachaa deemanii jechuu barbaadeeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi warri zeel harkaa qabu warri kaashaap harkaa qabu warri gartee maarree Kanaadaa sanis harkaa qabu please hoggaanii fi namni Kanaadaa tokko dhufee ana je'e nama san akkaawwantii narratti ergaa akkaawwantii narratti ergaa ana siin itti hima hogguma san shabnuu godhanii achi ilaallaa jechuudha. Doktara Silee Xiyya baga nagaan dhufte. Faalan daakuu akka dhiifama asirratti hin dabrini. Isin hundinuu warra gartee jirtan folooraaf FB gurguddaa qabdaniimi asuma taa'amee sheer ta'uu ni danda'a irratti illee sheer osoo nu gootanii yaaduma dhiifama. Ustaada ani biyya asuma isinuma jalaan jira. Hojii boonsaa guyyaa jabaa guyyaa sabaatii dhaabbachuu jirtanii. Obboleen kiyya isin hundinuu hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warri arma jala jirtaniis kan mul'atiin illee mul'adhaa ol nu bahaadhaa dhimma kanarraa qooda fudhadhaa jechuun barbaada. Asuma isin jalaan jira isin dhageeffadha. Abu Sabraddiin xiqqoo turre dhufne gaa'ee dhiifama. Abshir turaa fayyadamiin abshir. Itti fufaa gara asliidhaa kannaatii fi gara sagantaadhaa deemaa as taatu. Asli xiyyatti aanii dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Baga wal agarree namoota bara dheeraa addaan banne miidiyaa kanarratti warra akka Baaba Abu Sabraddiin, Ustaad Mu'aadoo, Abdee Sodalle wal argaan fagaattee hunduma keessanuu baga nagaa wal agarree dina ol.
nasra hundi keessanuu ijoollee kana beeku baay'ee addaan fagaanne alaa kullaan nageenyi mutu addaan nama fageessa gisee rakkoo namni rakkoon milikiinuu wal nama agarsiifti ka guyyaa qiyaamaa namuu kaafama jedhanii sheekota duran dubbannuufi malee dirree takkatti rakkoo nama hundaanuu wal nama agarsiifti alaa kulli haali ani gargaarsatti osoon seenen dura yaaboo oma takkitti jechuu barbaada osoon seenen dura jalqaba irratti warri waan kana qopheessitan galatooma ilaalaama akka dooktorii tokkootitti dubbii harargee tana afaanuma wallaale miidiyaa kanarratti illee lafarratti illee afaan wallaale namni yoo dubbatu namatti aaruu eegale bakka waan ganda ebaluu ta'ee fi namatti aaruu eegale namoota gurguddatu as jira ijoolleen xiqqoolee yoo aartellee rakkoo miti aadii kana walitti himaniituma namni harkarratti walii qicu hin jiru namni rabbi jiraata gara hawaasa keenya gargaarutti fufna namni ustaazam zara mudda keessa waan isaan jaa abbaa fedhe wajjin dhaabatan yahudaa wajjillee dhaabatan dhugaadha kanaaf bakka isaan jiranitti oba takka lama dubbachuu oya daqiiqa takka ori bilbila natti dawwalame ani amma rakkoo ummata keenyaa kana rakkoo ummata keenyaa kana amma ummata harargee kana keessattuu akka oromootti rakkoon jira akka biyyaatti rakkoon jira ka ummata keenya ka harargee kana waan wallaale yoo deeggarsaa taate ummanni kun amantii ufiitti aansee warra biyya bulchu kana deeggaraara ifi warra miseensatii miti na deeggara warra deeggaru yoo tuyte yoo misaa'ila taate malee wanni sitti hin darmatamne jiru miidiyaa kanarratti baadii maharargeen tun qabdu wallaale yoo gibira kafaluu taate akka Itoophiyaatitti aandanyaa no namni gibira kafalu ko gibira saniin waraanni ittiin Eertiraa deeffatuu fi Asabiin deeffatuu fi Tigree qilee keessaan oofan ko birri ummata harargeeti an dhuguma siritti hima abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibbaa dhugaan kanuma naggaadee isaanitti miti sheekii isaanittu akka biyyaatitti tokkoffaa wa'ee gibira kafalaara haadhaaf abbaan irraa dhalatte hoo maaliif beelaya maaliif buqqaa maaliif saamama maaliif dubartiin isaanii ulfa tokkoomi lakkuu wajjin duuti ilaanii waan dheengadde wallahi anin boo'e viidiyoo kiyya dhaqalaara maaliif waan tokko yoo dubbachuu dadhabu imimmaantu na qaba feesbuuk irra jira dhaqalaa gidee dubbiin na cinqitee waan dubbadu dhabu garaa keessatti booya akka feemasoota garii ol baasellee booyuu saalfadha xiqqashoo imaana xiqqoo wayii qabaa keessatti bakka imimmaantu ija namara kaameraa jaraa maree deebi'a isinii galee wallaa gama dhugaa rabbiiti waan kana keessatti jara kenna yoo nama deeggaruun dhaaba tokko deeggaruun sodaachuu miti warri biyya bulchitan ebaluun keenya nuu haajab dhuguma isinitti hima kana keessatti miseensonni paartii badhaadhinaa bakka bu'aan hawaasaa warri aangoo qabdan bulchiinsi keessafuu gali jennaan kal'oon loonitti galtii jedhan kal'oon loonitti galtii waan jedhan tokko jira ushoo jedhan harreen gurri takkaa jedhan sinii galee waan mammaaksa kana hin beeytan natti fakkaate yoo afaan kennallee akka dooktora hangaasan baanu wal adda ta'e ushee yoo jedhan harree gurri takka yaa hunduu gurra dhabdi yoo harree baay'ee kennu yoo jetteen hunduu gurra dhabdi waan kana keessatti obboleessa kiyya algaan gaariin itti irra raftu konkolaataan gaariin itti ooftu maaliin fudhatan tagilee sabsabaa ta'an gaariin itti fudhattu suni maasii godha haadhaaf abbaan kee baatii sagal garas si baatte waggaa lama duudas si baatte qeerraa buqqaa beelaya daa'ima gaa akka si garatti baate kabiraa obboleessa kee lama garatti baatee du'a isa kana keessatti